Iyyoo iyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii har'aan kana maatisii kutaa 11 unit 7 set of complex number kan jedhu chaaptarii haarayaa fi bifti isaallee haarayaa kana dura haala argitanii hin beekneen kan jirudha. Isa kana jalqabnee jirra. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun miseensa keenya ta'a. Barnoota hedduu dabarsinee jirra jechuudha. Yuunitoota hedduu barsiisnee dabarsinee jirra. Har'aan kana isa kana eegalla jechaadha. Isa kana irra wantoonni ilaallu ijoon wantoota gurguddoo muraasa ta'anii fi akkuma isa kaaniin qooyyaboota afraniin qooyyamna jechaadha. Homaa wanti isin rakkisu hin jiru. Salphaadha, bifa salphaa ta'een isin garsiisa jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma beekamu paartii kana duraan beektan jechuudha. Paartii kana beektan, paartiin isin beektan fakkeenyaaf isa asirraa kana ilaallu isa I kana ni beektu jechaadha. X square is equal x square minus 1 is equal to 0 jechuun waanii kana gama yoo dabarsinu x square is equal to 1 dha. Quadratic equation kana maal yeroo proof goonu under radical 1 jechuun maal plus or minus 1 dha. Kana ni beektu jecha kana dura. Garuu immoo asirraa isa kana hin beektan. Inni kun saniin garagara. Isa kana undefined jettanii yookiin immoo hin hojjetamu jettaniitiin ilaaltan jechuudha. Garuu amma asitti ni hojjetama. Akkasanii miti asitti ni hojjetama. Hojjannee argisiifna jecha kaasii kanaaf sun wal dida xiqqishusi. Amma isa kana yoo hojjannee argisiifnu x square is plus 1 is equal to 0. X is equal to what? Minus x square is equal to minus 1 dha. X square is equal to minus 1 jenneen under radical minus 1 jennaan gamalachuu under radical x in kenna maali under radical minus 1 under radical minus 1 hin bahu radical keessa minus jedhaa ture garuu amma hin baya jechaadha. Amma san bira tartanii jirtu asitti ni baya. Maaliin baya yoo jenne I ta'a jechaadha. Under radical minus 1 kenna maal ta'a I ta'a jechaadha. I Ube I beeytanii I ta'a jechaa isa san ta'a. Haalota kana fakkaatu hedduu kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Isa kana wal fakkaata malee akkuma duraanii san lakki amma kun hin bahu jenneetiin hin deemnu jechaadha. Wantoonni xiqqoo isii wal diduu hedduu jechaadha. Okay, 7.1 concept of complex number. Concept of complex numbering kun maali conceptiin isaa maal qabata ka jedhu in above problem for equation I Roman number 2 jedha. Equation Roman number 2 to have solution. Solution ini qaba. You must create square root of minus 1. Square root of minus 1 dha jecha. Square root of minus 1 solution ini isaa maal akka ta'e ilaallee jirra jechaadha. Square root of minus 1 jechuun solution ini isaa I ta'e jechaadha. I ta'e. Kanaafuu amma kunii fi kan konseptiin duraan qabdan xiqqoo isaa wal faallessuuf ta'e ol guddatan jechuudha. This is development or growing jenneetiin guddina jechaa kunam. Kanin dhibaa kanin ilaal ittiin cheegoonu inni tokko maali formulaa kana jecha. Formulaa kana yoo less than 0 ta'e amma formulaan kun jecha akkuma isinuu beektan less than 0 yoo ta'e undefined jettaniitiin deemtan jechaadha. Garuu greater than 0 yoo ta'e formulaan kun maal jettaniin defined ni ta'a jettaniitiin ilaalaa turtan. Amma complex numbering furra jechuudha. Undefined ka ta'u sanillee complex numbering kun hin furamu jettaniin sanillee ni furra jechaa. Amma bifa salphaa ta'een kan ilaallu ta'a nu faana bu'a. The number system which going to define is called complex number. Numbering kun kan define ta'u jedhu kun complex numberii jenneetiin yaamna jechaadha. To this end a new number which is imaginary number. New number jechuun numberiin haaraan nu argannu imaginary numberii dha jechaadha. Fakkeenyaaf under radical minus 1 jechuun I jennee jirra jechaadha. I kun maali new numberii jenneetiin waamna jechuudha. New numberiin kenna maali yoo read introduce goona jechaadha. Ibsina. Isa kanaan alatti wanti ilaallu wantoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf isa kana ilaallu. Isa kana yoo ilaalle maal goona 4 minus 1 times 4 jennaan under radical keessatti. Minus 1 maali jenneerra 4 meeqaan baya 2 dhaan baya. Minus 1 maaliin bayare I dhaan baya jenneerra kunoo I dhaan baya. Kanaafuu 2I ta'e. Minus 25 illee yoo ta'e amma maal goona
under radicalii keessatti maal goona minus 1 times 25 jennaan. Maal goona minus 1 times 25 jechuun minus 25 akka ta'e ni beektu jechaadha. Kana minus 1 in i waan ba'uuf 5 i ta'a jechaadha. Hundi isaaniitu isa kana waan fakkaatuuf nama hin rakkisu jechaadha. Hedduu namatti tola. Haalli isaa jalqaba wanti isin hubachuu qabdan keessaa ijoon yoo jiraate tana hubachuu jechuudha. Minus 1 jechuun maali? I akka dhuftu jechuudha. Amma asirraa pruufii ka goonu lamaanuu square osoo goone I square is equals to minus 1 dhufa jechaadha. I square is equals to minus 1 nuu dhufti jechaadha. Kana fakkaataa wanti nama rakkisu hin jiru. Kamiyyuu haaluma kanaan furama jechaadha. Fakkeenyaaf under radicalii keessatti minus 2 under radicalii keessa osoo ka jiraattu ta'e maal goona minus 1 into 2 times jennaan jechaadha. Minus 1 maaliin ba'e i ba'e waan ta'eef kanaafu maal goona radical 2 i jennaan jecha. I ni ba'e radicalii jala hin jirtu jechaadha. I radicala jala hin jirtu i ni baati waan ta'eef kanaafu 2 radical 2 i ta'a jechaadha. I without radical jechaadha. Isintun no you are ready to define complex number as following. Akkaataa follows akka gadii kanatti maal goona qophoofne jirra jechuudha. Maal gochuudhaaf dubbisuudhaaf complex numberii kana dubbisuu. Complex number z is expression in which written in form of z is equals to x plus yi for some real number x in the y where I is under radical what minus 1. I yoo maal taate I tuni maali under radical minus 1 yoo taate jedha. The number x is called maal real part. X kun maali x asitun real part yoo ta'e denoted by real of z jenna. Real part of z jechuun real part of complex number jechuun. In the y is y no maali imaginary part of z. It is called imaginary part of z jennaan jecha. Part of z jechuun part of complex number jenneetini yaamna jechaadha. Okay, isiin sun akkamii jenneetiniin kan laallu yoo ta'e fakkeenyaaf 5 plus 2i yoo jenne 5 maali amma asirratti 5 kenna real numberiin kenna 5 real numberidha. 2 no maali 2 imaginary numberii jecha. Okay, isa kana fakkaata. Amma kun haala gadii kanaan ibsina jecha. Isa kana haala gadii kanaan ibsina notation jedha hubadhu jedha. The set of complex number denoted by c is given what c z into x I x plus y z where x and y are real part I jedha. When notation the set of complex number denoted by c is given by c z such that x plus I where x and y are real number and I is equals to under radical minus 1. Note that I is equals to under radical minus 1 yoo gama lamaan isaaniitu square goonu maal ta'a I square is equals to minus 1 ta'a jechaadha. Okay, asirraa kanin hubannu example kanarra maal jedha real number fi imaginary number addaan baasi jedha. Kun amma real number dha. 2 maali real number dha. Shi gatiin eessa bira jiru gatiin y bira jiru immoo yookiin immoo gatiin y jechaadha. Minus 5 imaginary dha jechaadha. Kun real number yoo ta'e fakkeenyaaf real number'n 0 illee ta'uu danda'a jechuudha. 2i qofti osoo 2i qofti akkatti hafe real number'n duubanaan akka 0 hin jirtu beekuu qabna. Osoo 3'n akkatti barraa'ee jechaadha. Complex number'n tokko as biraan immoo 0i akka jirtu maaliin real number'n beekuun isinirraa dirqama jechaadha. Kana fakkaata. Equality of complex number dha. Equality of complex number kan ilaalludha. Equality of complex number yogguu ilaallu maal goona z1 in x plus I jenneetini yoo waamne z2 a plus bi yoo jenne 2 complex number
then we define equality z1 in the z2 written as z1 is equal to z2 if only if x is equal to what x jechuun real number wajjii wal qixaa imaginary number equal with imaginary number. Example 50 minus 3 yi is equal to 3x plus 2i. Maali jennaan amma 50 is equal to 3x imaginary waan taateef tunis imaginary dha tunis imaginary waan taateef jarri lamaan wal qixa jechuudha. Okay, real number waan taate tunis real number waan taateef tunis real number waan taate wal qixa. Imaginary number illee wal qixa jechuudha. 3y amma yeroo kana maaltu badii asirra amma i dha mire isin partiin kun minus 3yi is equal to 12i. I ingama lamaaniin wal balleessiti minus 3y is equal to maal ta'e 12 jechaadha over 3 maal ta'e minus 3 over minus 3 maal ta'e y keenya minus 4 ta'e jechaadha. Kanaaf minus 4 nu ta'e haala kanaan hubachuun isinirra jiraata jechaadha. Okay, kaniin ilaallu exercise dha. Okay, exercise kana osoo ilaaluun duratti wanti beekuu qabnu hedduu jira. Wanti beekuu qabnu keessaa tokko bifa kanaan haa kaayanname akkuma yuunii sarkileetti as bira waanii kennaa as bira i kennaa as bira minus waanii kennaa jechaadha. As bira minus i kenna. I jechuun gatii x irra y irra jiru jechaadha. Okay, let us do like as yuunii sarkilii barattanii jedheetanii yaada yeroo laallu isa kana yeroo laallu akkamitti hojjannaa kan jedhudha. Isa kana fakkeenyaaf I the power of 1 is equal to what isa kana jechaadha. Y kanarra jiru I jennaan. I the power of 2 jechuun immoo as deemne as bira dhaqna jechaadha. Iddoo kana gisee dhufnu asirraa kaanee ka'umsi keenya asirra jechaadha. Starting point keenya I the power of 2 jechuun minus I dha. I the power of 3 jechuun achi deemnee tiniin eessa bira dhufna as bira dhufna minus I dha. Minus I I the power of 4 jechuun immoo deebinee as deebina jechaadha. Iddoo kanarra deebina maali waanidha jechaadha. Or jennaan isa kana I the power of 0 jechuun illee ni dandeenya waanii manuu ta'a jechaadha. Lakkoofsi kamiyyuu paawuriin isaa 0 yoo ta'e waanii akka ta'u ni beektan. Itti dabalataan ammallee I the power of 5 amma asirra 4 irra jirraa mire as deemnee as geenne jechaadha. Maal nuu ta'e inni suni I nuu ta'e jechaadha. Ammallee deemnee achumarra deemnee I the power of 6 yoo jenneen meeqa nuu dhufa as deemnee as bira geenne jechaadha. Minus 1 nuu dhufa. I the power of 7 yoo jenneen eessa bira geenne deemnee as bira jirra jechaadha. 4 5 6 7 minus I dha. I the power of 8 yoo jenneen akkasuma meeqa nuu dhufa waanii nuu dhufa jechaadha. Deemnee eessa bira geenne as bira geenne jirra. I the power of 9 immoo eessa I nuu dhufa jechaadha. I the power of 10 immoo deemnee as 9 dha. As immoo 10 minus 1 nuu dhufa. I the power of 11 immoo I the power of 11 meeqa nu maal nuu dhufa deemee innillee eessa bira nuu dhufa minus I irra jira jechaadha. Minus I irra haaluma sadiin itti fufa jechaadha. Osoo hin dhaabanne itti fufa. So erga isa kana beekni exercise kana hojjechuun homa tokko nu rakkisu jechaadha. Exercise hojjechuudhaaf gaafiin jalqabaa maal jedha? I the power of 3 jedha. I the power of 3 jechuun deemnee eessa dhaqna as bira jechaadha. Minus I dha. But garuu immoo san dursinee wanti beekuu qabnu yoo guddate amma kana qofaan hojjechuun hin danda'amu. I the power of n is equal to I the power of r jennaan. R'n tuni maali? R'n tun remainder-dha. N yoo maal ta'e lakkoofsuma kamuu haa ta'u n keenya Rn is positive number. Positive number-dha. Positive number n keenya. R'n teen remainder-dha. Remainder-dha. Yoo maal goone divisible by 4 afurii hirree jechuudha. N keenya our n is divide by 4 4 dha hirraa
rimeendariin asitti argannu maali plus rimeendariin kenna maali n wajji walqixa isa kana wajji walqixa isa kana salphumatti ilaalla. Fakkeenyaaf 10 ayin kenna 10 haa ta'u ayin kenna 10 haa ta'u i is the power of 10 haa jennuuni. Fakkeenyaaf 10 kun i is the power of 10 haa jennuuni. i is the power of 10 jechuun maal jechuudha? 10 kenna afurii irra jechuudha. 10 divide by 4 10 divide by 4 meeqa dhufa? 2 dhufee hafteen kenna maali? 2 nu gaheen kenna hafteen kenna hoolama jechaadha. Kanaafuu maal jennaan amma isa kana gizee hirru bifa salphaa ta'een hiruma xiqqooshii nuuf galuu danda'uun kanaan hirra jechaadha. Meeqa nu gahe? 2 baay'isuu isa kana 8 hir'isuu 10 2. Kanaafuu maal arganne? 4 times jennaan 4 times 2 plus 2. 2 tuni maali? Rimeendariidha jechuudha. 2 tanaafi amma maal jennaan amma deebine 10 the power of i the power of 10 is equals to i the power of 2 jennaan. Sababni isaa 2 tun rimeendariidha. i the power of r jechaadha isiin tun. So i the power of 2 meeqa nu dhufa jennee yoo laalleetiin hin jennu -1 nu dhufa. Kanaafuu inni kun -1 nu dhufee jira jenneetiin hubanna jechuudha. Okay, kan guddallee kan kanarra guddatullee waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf isa i haa ilaallu gaafii exersaayisii keessa i haa ilaallu. i is the power of 100 i is the power of 100 jalqaba 100 maali hirra 100 afurii haa hirru. Jalqaba 100 afurii yoo hirru meeqa nu dhufa? Asitti hir'isannaa lama nu dhufa 8 yoo waliin baay'isuun 2 0 gadi buufannaa 20 isaa yoo hirru meeqa ta'a? 5 ta'e. Kanaafuu maal hin qabnu? hafteen kenna 0 nu ta'e jecha. Hafteen kenna 0 erga nu ta'e 4 into 2 ni 5 plus 0. Kanaafuu arriin kenna meeqa nu ta'e? 0 nu ta'e. Arriin 0 erga nu ta'e 100 i is the power of 100 is equals to i is the power of 0. i is the power of 0 jechuun eessatti? Asirratti maal iddoo kana jechaadha. i is the power of 0 jechuun 1dha. Kanaafuu inniin kun maal nu ta'e? 1 nu ta'e jechaadha. Okay, isinii gale jedheetiin abdadha. Kan ibaa immoo kan ilaallu isuma ka fakkaatu i is the power of 100 1 dhibba tokkoo fi tokko. Fakkeenya dhibba tokko kana yoo ka ilaallu taate salphamatti maal goona? dhibba tokkoo fi tokko hiruu afurii jennaan. Afurii yoo hirru meeqa? 2 8 2 takka 21 isa kana yoo hirru 5 gayaa 5 baay'isuu kana 20 hir'isuu isa sanii meeqa? Takka. Kanaafuu hafteen kenna maali? Takka jechaadha. Arriin kenna takka. Gaheen kenna meeqa? Gaheen kenna 25. Kanaafuu 4 into 25 plus 1. Rimeendariin kenna 1 waan ta'eef arriin kenna 1 waan ta'eef maal jennaan amma salphamatti wanti nu goonu maali? 1 i is the power of 101 is equals to i is the power of 1 wajjin walqixa. i is the power of 1 jechuun maali? i jechaadha. Deebiin isaa i is the power of 1 afran kana jechuun kana qabatuu qabdan jechaadha. Isa afran kana sirriitti qabatuu qabdan kan 0 dabalatee. i is the power of 1 jechuun i dha. Kanaafuu i nu dhufe jechaadha. Kan dhibba tokkoo fi tokko. Kan dhibba tokkoo fi sadii haa ilaallume. 2 3 akkasumatti kan 2 haa ilaallume. i is the power of 102. i is the power of 102 jechuun 102 divide by 4. Isa kana yoo hirre 2 gayaa 2 times 8 2 times 4 8 dha. Yoo walirraa hir'isnu 2 dha. 2 gadi fudhanna 2 gadi yoo fudhannu 22 isa kana yoo hirre 5 dha. 5 times isa kana 20 subtract yoo goonu maali? 2 0. Kanaafuu 2 nu dhufe jechaadha. 2 kenna maali? Pilaasidha jecha. Kanaafuu arriin kenna 2 dha. Arriin kenna iddoo itti 2 ta'etti maal goona? i is the power of 102 is equals to i is the power of 2 wajjii walqixa. Kana jechuun i is the power of 2 jechuun maali? -1 jechaadha. Kana fakkaata. Kamiyyuu hojjettan bifuma kana.
fakkeenyaaf isa 103 kana h haa hojjannume I is the power of 103 maal goona 103 dha hiruu jechuudha 103 afurii hirra jechaadha yoo afurii hirru meeqa 2 yoo walirraa hir'isnu meeqa nuu dhufe 2 nuu dhufe 3 gadi buufannaa 3 gaaf gadi buufannu isa sanii yoo kenninu 5 yoo baay'isnu waliin 20 yoo hir'isnu walirraa 3 jechaadha plus 3 kanaafuu maal ta'ere wanni inni ta'e amma maali rimeendariin keenya meeqa arriin keenya 3 jechaadha arriin keenya 3 eega ta'e 100 fi I is the power of 103 is equals to I is the power of 3 kana jechuun I is the power of 3 jechuun maal jenneera minus 1 jechaadha jalqaba wanti kun minus 1 jechaadha jalqaba wanti isinirraa eegamu minus I dha sorry minus I dha minus I jechuudha isa kana wanti gootu jalqaba wanti isinirraa eegamu isa kana kaafatu jechuudha like as unit circle isa kana ni kaafattu minus I dhufa gaafin tokkoffaan kanumaan nu haa ga'u gaafin lammaffaan immoo generalize jetti gaafin lammaffaan kun akkuma argaa jirtan generalize for I the power of 2n I the power of 2n plus 1 kana generalize godhi jedha hintiin kenna even if odd ta'uu isaa adda baasneetiin wanti ittiin generalize go okay isa kana generalize yoo goonu I the power of n 2n kana fudhannume I the power of 2n yoo jenneen ama fakkeenyaaf bakkee I kana waan ta'e wayii haa buusnu waan haa buusnu lakkoofsa tokko haa buusnu I 2 into 1 mega I the power of 2 I the power of 2 jechuun minus 1 dha eeshi I 2 into 2 I 2 into 2 jechuun I the power of 4 jechaadha I the power of 4 jechuun 1 dha I 2 into 3 I the power of 3 is 6 dha I the power of 6 jechuun maal dhufe minus 1 dhufa jechuudha I the power of 4 I the power of 2 into 4 2 into 4 jechuun I the power of 8 dha I the power of 18 immoo meeqa dhufa 1 dhufa jechaadha laallee jirra duratti I the power of 1 dhufa okay kanaafuu wanti conclude goonu iddoo odd irratti 1 minus 1 dhufe amma iddoo 3 minus 1 dhufe iddoo odd irratti maali minus 1 dhufa jechuudha iddoo even irratti fakkeenyaaf 2 4 2 maal dhufanii 1 dhufan jecha jarri lamaan 1 dhufan kanaafuu amma maal wanti conclude asirraa goonu I the power of 2n jennaan 1 if what if even n kenna if n is even if n is even minus 1 if n is odd jenne adda baasna jechuudha kana laalletiniin isii kanaaf kanaan adda baasna jechaadha I the power of 2n plus 1 dha mee 1 haa galchinu 1 itti haa galchinu I the power of 2 into 1 plus 1 meeqa ta'e 2 3 dha jechuudha I the power of 3 I the power of 3 jechuun maali minus I dha fakkeenya 2 asitti haa galchinu I 2 into plus 1 meeqa dhufe 4 5 dha jechaadha I the power of 5 I the power of 5 jechuun maali meeqa dhufe I dha jechaadha I the power of 5 jechuun I I the power of 2 into 3 plus 1 meeqa 6 dha I the power of 7 maali minus I dha amma kan ibaa immoo I the power of kan itti aanu I the power of 2 into 4 plus 1 4 plus 1 jechuun I the power of 9 I the power of 9 jechuun immoo I dha akkamiin amma maal conclude goone asirraa wanti kun conclude gochuu dandeenye asir deebinee haa ilaallu yoo ibinii ta'e yeroo enniin keenya ibinii ta'e enniin keenya lakkoofsitti galchinu ibinii yoo takka ta'u taate maali I nuu dhufa jechaadha
yeroo ivinii ta'e fakkeenyaaf 2 dha, 4 dha, i nu dhufa. Yoo oodii ta'e lakkoofsi nu itti galchinu n keenya yoo oodii ta'e jechaadha, our n is oodii yoo ka ta'u taate maaltu nu dhufa? minus i nu dhufa jechaadha. Kanaafuu wanti nu goonu asirraa wanti nu conclude goonu maali? Asitti deebine I is the power of 2n plus 1, I is the power of 2n plus 1 akkana jennaan. I if n is odd, if n is even, if n is even jennaan. Eshi minus I latun, minus I if n is odd, jenne generalize goona jechuudha. Generalize haala kanaan goona. Kunoo kana okay, ibsi gahaan isaa kana jechaadha. Deebiin isaa kunoo tokkoffaallee isa kanniin laaluu ni dandeenya, lammaffaallee kunoo ibsi gahaan isaa kana laaltaniitiniin haala barbaadaniin keessa fudhachuu dandeessan jechuudha. Kana fakkaata. Itti aanu immoo gaafiin sadaffaan identify the real and the imaginary part of the following complex number jedha. Isa kana addaan baasuudhaaf salphaadha jechuu, addaan baasuun nutti hin ulfaatu. Isa kana jechuun akkuma isinuu beektan maal jechuudha? 3/7 minus 5/7 i jechaadha. Kanaafuu real numberiin keenya maali? Real numberiin keenya 3/7 dha. Imaginary partiin keenya immoo meeqa? minus 5/7 dha. Ka itti aanu saaluma saniin hojjanna jechaadha. Ka bidhas siidhas waluma fakkaata. Isa kanas ilaaluudhaaf real partiin keenya maali? Real partiin keenya under radical 5 yoo ta'e, imaginary partiin keenya immoo 2 under radical 2 ta'a jechaadha. Imaginary partiin keenya 2 under radical 2 ta'a. Inni kunis real numberiin keenya real partii fi imaginary partii adda baasuudhaaf isa kana jalqaba 7 plus jenna 0i. 0i jechuun i'n keenya maali? Imaginary partiidha. Real partiin keenya 7 yoo ta'u, real partiin keenya 7 yoo ta'u, imaginary partiin keenya meeqa ta'a? 0 ta'a jechaadha. Imaginary partiin keenya 0 ta'a. Inni kun immoo imaginary partiin real partiin hin jiru, imaginary partii qofa jira jechaadha. Real partiin hin jiru, kanaafuu 0 plus 5i jechaadha. Kanaafuu real partiin keenya maali? 0 dha. Imaginary partiin keenya immoo imaginary partiin keenya 5. Imaginary partiin keenya 5 dha. Okay, bifa gabateetiinis haala kanaanis argisiisuu dandeenya jechuudha. Isa kana adda qo'anneetiniin complex numberii keenya eedhaaf isa kana fudhannee real numberii akkuma dura laalle isa kana haala kanaan nu kenne, imaginary haala kanaan isa kana ta'a. Kabiidhaafis akkasumatti isa kana himni keenya isa kana yoo ta'e, imaginary partiin isa kana, real partiin isa kana jechaadha. Haala kanaan bifa salphaa ta'een ilaaluun danda'ama jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf isa siillee haaluma kanaan real numberiin isa kana, imaginary partiin isa kana, real partiin isa kana yoo ta'e, kunillee imaginary partiin isa kana jechaadha. Kana fakkaata. Fi afuraffaadha. Find the value of unknown each of the following jedha. Unknown variable barbaade jedha. Unknown variable barbaachuudhaaf wanti goonu inni kun equality salphumatti furraa jecha. Isa kana furuudhaaf real party wajjin imaginary wajjin wal qixa jennaan. X is equals to 2 minus 3 I is equals to 12 y wajjin wal qixa. I cancel ni taati. Kana jechuun maal jechuudha? Over minus 12 jechaadha. Over minus 12 gama lachuu over minus 12 yoo jenneen, over minus 12 yoo jennee y'n keenya maal ta'e? 3 meeqa takka 3 4.
Kanaafuu waa'een keenya minus 1/4 nu dhufa jechaadha. Minus 1/4 nu dhufe gatiin waa'ee. Kan itti aanus b haaluma kanaan hojjenna jechuudha. B illee haaluma kanaan hojjenna. Nu b immoo gamanatti dabarsinee haa ilaallu. 7 maal wajjii wal qixa? T wajjii wal qixa. 7 is equals to T. Maaltu nu hafeere? 2y is equals to is what? Minus 10 I wajjii wal qixa. Minus 10 I wajjiin erga wal qixa ta'e I ni baddi jenneerra. I baddeerti over 2 jennaan gamalachuu. Over 2 jennaan. Waa'een keenya maali? 2 ni baddi waa'een keenya minus 10 over 2 5 jechuun minus 10 over 2 jechuun minus 5 jechuun waa'een keenya minus 5 jenneetiin conclude goona jechaadha. Kana gaafii afuraffaadhaaf kunoo x'n keenya 2 dhufee waa'een keenya minus 1/4 dhufe ka'eedhaaf. B'dhaafis immoo t'in keenya minus 7 dha waa'een keenya minus 5 dha jechaadha. Baay'ee salphaadha. Homaayyuu hojjetanis kan nama rakkisni haaluma dura laallisanii ammas irra deebitanii ilaaluu dandeessan jechaadha. Akka ifa isinii ta'uuf haala kanaan isiniif ibsuuf yaalaa jira. Fakkaata. Kan itti aanu gaafii shanaffaadha. Gaafiin shanaffaan maal jedha? Write each of the following real number in the form of a plus bi where a and b are real number. Bifa maalitiin? Bifa complex numberii kanaan barreessi yookiin isa kana formii kanaan barreessi jedha. Formii kanaan barreessi. Fakkeenyaaf inni kun lakkoofsa real numberii wayiiti. Real numberii kana bifa sanii yoo ka barreessinu taate 3 qofa jira jechuudha. 3 plus 0i. Eeshi ka itti aanu kana hoo minus 7 plus 0i hin jiru gawanni qabiin. Eeshi kasii hoo gamalachuu 0 plus 0i kun eedha. Kun immoo bidha real party. Kun immoo hin jira. And the radical 30 plus 0i jennaan. Homaa wanti garaagarummaa qabu hin jiru jechaadha. Isa kana fakkaata. Gaafiin jaaffaan immoo maal jetti? Give any real number r. Is it always possible to express in terms of what? A plus b I for some real number of a and b. Inni ibsame fakkeenya ibsuma jalqabaa kana ibsine. Isa kana ibsinee jirra. Kama fe'ee haa ta'u ibsuu ni dandeenya. Kanas ibsinee jirra ibsuu ni dandeenya. Akkamitti? 3 plus 0i jenneetiin ibsine jechaadha. Kanaafuu ibsuu ni dandeenya. Minus 7 plus 0i jenneetiin ibsine waan ta'eef hin dandeenya. Hunda isaatu haala duraatiin ibsinee jirra waan ta'eef. Can you conclude jedhama. Can you conclude that any real number is complex number? Yes. Real number in kamiyyuu complex number dha. Sababni isaa gara oliitti ibsaan turre 3 plus 0i jenneetiin waan turre conclude gochuu ni dandeenya jechuudha. Minus 7 plus 0i jedhaan hin turre hin dandeenya jechuudha. 0 plus 0i bifa complex numberiitiin ibsaa jirra jechaadha. Okay, kana fakkaata. Har'aaf nu gahaa kan itti aanu opereeshinii ilaallaa. Viidiyoo kana like godhaa namoota biraan gahaa. Freshman course dhaaf isin fayyada waan ta'eef.